Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo biyya keessaas biyya alaas kan jiraattanii maqaa Gooftaa keenyaa Uumaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin akkam isin jedhaa akkam jirtu akkam yoo nageessanii. Amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa akka balleessaa keenyaa akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin eekkamin akka dhiifamaa fi akka jaalala isaatti yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo akkuma beektanii Ortodoksii miidiyaan amantaa Ortodoksii keessatti barumsa ishee dhugaa dogmaa fi qannoonaa ishee eeggatee sagalee Waaqayyoo gara ijoollee isaatti dabarsuudhaaf miidiyaa hundeeffamedha. Miidiyaa kana wajjin akka dhaabbattan asumaananii dhaamsa isin dabarsa. Itti aansuudhaan akkuma beekamu guyyaa har'aa wajjin eegalla jenneetoo kan beellifanne keessaa beellamni keenya har'aa milkaa'ee guyyaa har'aa wajjin kan ilaallu dubbii Kiristoos yookaan immoo nagara Kiristoos isa jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Yeroo darbee keessatti waan muraasa ishee walaa yaadachiifnuudhaa fi koorsii isa jalqabaa keessatti dubbii amantaa yookaan nagara hayimaanoot isa jedhu sana wajjin ilaallee turre. Amantaan maalidha jennee amantaan dhugaadhaa jenne. Amantaan daandii Waaqayyoo wajjin itti walii qunnamtuudha jenne. Amantaan Waaqayyoorraa ergamootaaf kennamtee ergamootarraan immoo ilmaan namaa bira geesse jennee jirra. Amantaan kun immoo waa lama of keessaa akka qabu ilaallee turre. Amanuu fi amanamuu jennee turre. Amanuu jechuun wantoota qaama miiraa keenyaan arginee, fuuffannee, qaqqabnee, dhadhabnee bira ga'uu hin dandeenye tokko ni jira jennee amantiidhaan fudhachuu akka ta'e. Wanti suni raawwateeraa eeyyanii ta'ee jira jennee fudhachuu akka ta'e. Amanamuu jechuun immoo waan amanamne sanaa fi deebii laachuu akka ta'e wajjin ilaallee turre. Amantaan immoo amantaa keessa immoo amantiin akka jiru. Amantiin immoo amantii amantaa keessa jiruu fi amantii amantaa ala akka jiru wajjin ilaallee turre. Amantiin amantaa keessa jirus immoo bakka sadiitti akka qoodamu. Isa amantiidhaan warroonni deeman abboonni qulqulloonni isaan firii 100 buusan 90 buusanii jechuudha. Warroonni immoo jiddu galeessa warra jiranis jiru. Warroonni immoo gadhaanaa ta'anii maqaa dhaabichaa immoo kiristaanuma kana keessatti ortodoksiidha ofiin jechaa warroonni deddeebi'an akka jiran ilaallee koorsuma keenya sanitti immoo akchuu keessa immoo utubaawwan amantaa kan ta'e 5 isaa doogummaa akka ta'an wajjin ilaallee turre. Isa jalqabaa irratti icciitii Sillaasee wajjin ilaalle. Sillaaseen tokkos sadii jennee ilaalle. Waaqayyoon ajjeesuudhaan, kaasuudhaan, jiraachisuudhaan, obaasuudhaan, waaqummaadhaan yookiin malakootiidhaan tokko jennee jira. Waaqayyoon tokko ta'e kun immoo maqaadhaan Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu qaamaan. Abbaan qaama of danda'e qaba. Ilmis qaama of danda'e qaba. Hafuurri Qulqulluunis qaama of danda'e qaba jennee turre. Itti aansine immoo gochaan jennee jira. Gochaan yoo jennu immoo abbaan hin dhale. Erga dhale immoo ilma gara biyya lafaa kanaatti erge. Hafuura Qulqulluu immoo hin baasee jennee jira. Kuni abbaa bichaadhaaf akka kennamu ilmaaf yookiin hafuura qulqulluudhaaf akka hin kennamne ilaallee turre. Ilmi immoo hin dhalate. Ilmi eenyurraa dhalate? Abbaarraa dhalate. Abbaarraa dhalate malee hafuura qulqulluurraa akka hin dhalanne ilaallee turre jechuudha. Itti aansine immoo hafuurri qulqulluun abbaarraa ba'e malee ilmarraa akka hin baane. Ilmi immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhaloota lama akka qabu
Dhaloonni inni jalqabaa addunyaan kun osoo hin uumaminiin dura haadha malee abbaarraa. Kanas mazmura Daawitii yookiin faarsaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti ilaallee turre. Inni biraa immoo addunyaa kanatti ilmi namaa erga kufeen booda garuu ilmaan namaa fayyisuuf jecha eeyyama abbaatiin, eeyyama ilmaatiin, eeyyama hafuura qulqulluutiin yookiin waaqayyoon ilmaan namaa fayyisuu waan barbaadeef qaama sadan keessaa qaamni tokko ilmee gara biyya lafaa kanaatti akka dhufee ilmaan namaa akka fayyisee ilmaa jechuudha. Inni foon uffatee ilmaadha. Qaamota sadan keessaa qaamni foon uffate ilma akka ta'e. Hafuura qulqulluu illee miti, abbaallee miti. Ilmaadha. Hafuura qulqulluu illee osoo hin taane ilmatu foon uffatee foon namaa jechuudha. Foon iddoon isaa iddoon murtaa'uu fi fooni tortoree baduu danda'u. Isa san uffatee foon sun illee immoo kabajaa argatee ilmaan namaa akka fayyisee ilaallee turre jechuudha. Kan iccitii Sillaasee keessatti. Itti aansinee iccitii Siggaawwii ilaalle yookiin iccitii foonii uffachuuti. Inni kun walumaa galatti Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti, Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14, Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti wantoonni jiran kuniin akka raawwataman. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dubroo Maariyaam irraa foon ishee lubbuu ishee fudhachuudhaan erga nama ta'een boodatti waggoota 33 fi ji'a 3 biyya lafaa kanarra deddeebi'uu isaa fannifamee du'ee du'a moo'ee ka'ee ilmaan namaa fayyisuu isaa iccitiiwwan kana keessatti ilaallee turre. Iccitiin immoo inni itti aanu inni sadaffaan iccitii cuuphaatti ilaalle. Namni fayyuudhaaf akkuma nuti har'aa abbaa fi haadha keenyarraa dhalannu dhaloota isa lammaffaa immoo hafuura qulqulluurraa dhalannee ilma Sillaasee akka taanuuf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos duuka bu'oota isaatiin Wangeela Maatiyos irratti gara handaara biyya lafaatti deemaa maqaa Abbaa, Ilmaa, hafuura qulqulluudhaan cuubuudhaan barsiisuudhaan duuka bu'oota koo taasisaa akka jedhe. Isa malee miti Wangeela Yohaannis irratti immoo gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos namni lammataa bishaanii fi hafuura qulqulluurraa yoo hin dhalanne mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u akkuma jedhee kiristaanonni hundi isaaniiyyuu baratanii hubatanii erga jedhaniin boodatti maqaa Abbaa, Ilmaa, hafuura qulqulluudhaan cuubamuu akka qaban koorsiiwwan kanaan duraa keessatti ilaallee turre. Iccitiin arfaffaan immoo iccitii qurbaanaa yookiin kabajamaa dhiigaa fi foon gooftaa ilaallee turre. Namni har'a biyya lafaa kanarratti gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosin amanee yoo jiraate gaabbii galee dhiigaa fi foon gooftaa fudhachuu akka qabu. Inni kun immoo umriidhaan akka adda hin qoodamne namni kamiyyuu gaabbii galee abbaa gaabbii isaa wajjin mari'achaa qannoonaa kennameef san hojiirra oolchee dhiigaa fi foon gooftaa fudhatee jiraachuu akka qabu ilaallee turre jechuudha. Namni dhiigaa fi foon gooftaa hin fudhannee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos wajjin hariiroo akka hin qabne kitaabni akka dubbatus ilaallee turre. Isa dhumaati irratti immoo iccitii du'aa ka'umsa namootaa yookiin iccitii maalirraallee tinsaa'ee mutaan isa jedhu. Kana jechuun immoo gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos lammata akka dhufu biyya lafaa kanarratti murteessuudhaaf akka dhufu fayyisuus osoo hin taane murteessuudhaaf warroota hoolotaa fi ra'oota bitaa fi mirgatti adda baasuudhaaf akka dhufu koorsiiwwan kaniin hunda isaatuyyuu dubbii amantaa keessatti ilaallee turre. Gaafiiwwan achi keessatti ka'aniifis wajjin ilaallee koorsii inni lammaffaan immoo ijoo kan ta'e dubbii fayyinaa wajjin ilaallee turre. Kaayyoon mana kiristaanaa kaayyoon ishee inni guddaan dubbii fayyinaa akka ta'e namni fayyuu akka qabu kaayyoon ishee
gara biyya lafaa kanaatti illee kan ergamte manni kiristaanaa mataan ishee Kiristoos kan ta'e qaama Kiristoos kan taate manni kiristaanaa fayyuudhaaf ijoollee waaqayyoo fayyisuudhaaf ergama akka qabdu. Ergamni kun immoo ilma waaqayyootitti amanee namni fayyuu akka danda'u. Cubbuun addaamirraa dhaala dhaalaan nutti dhufee waggoota 5,500 nurratti murtaa'e sun karaa ilma waaqayyootiin nurraa haqamuusaa, dhiigni Kiristoos bilisa nu baasuusaa waa'ee dubbii fayyinaa keessatti ilaallee turre. Amma immoo nuti isa jalqabaa irratti hojii keenyaan osoo hin taane namni fayyuu kan danda'u hojii isaatiin akka hin taane garuu immoo ilmaan namaatirraa wanti eeggamuu qabu. Waaqayyoon nama fayyisuudhaaf sababa akkuma barbaadu nuti illee immoo kiristaanonni of qulqulleessinee mana qulqullummaa waaqayyoo taanee waaqayyootti dhiyaannee isa amannee isaaf sagadaa isa faarfachaa jiraachuu akka qabnu wajjin ilaallee jirra. Isa kana keessatti immoo fayyina bakka lamatti qoonnee ilaalle. Fayyina isa darbee fi fayyina itti fufaa jiru jechuudha. Maal jechuudha? Fayyina inni darbe jechuun sababa cubbuu Addaamitiin cubbuuwwan ilma namaatirra ga'an irraa waaqayyoon akka dhiifamaa fi akka arjummaa isaatitti hojii keenyaan osoo hin taane waaqayyoon abbaan jaalalaa akka dhiifamaa fi akka arjummaa isaatitti akka nu fayyise wajjin ilaallee turre jechuudha. Ilma waaqayyootti kan amanne immoo har'aayyuu murtii jala akka jiran wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irraa lakkoofsa 16 irraa kaaftanii yoo dubbiftan ilma waaqayyootti kan hin amanne har'aayyuu murtii jala akka jiran garuu amananii yoo deebi'an immoo ilma waaqayyoo akka ta'an achi keessatti wajjin ilaallee nuti immoo har'a kiristaanonni wanti nurraa eeggamu keessaa inni jalqaba amanuu, kanaan booda cuuphamuu, kanaan booda dhiigaa fi foon gooftaa fudhachuu, qajeelummaadhaa fi amantiidhaan deddeebi'uu akka qabnu wajjin ilaalleeti turre jechuudha. Maalree koorsiin har'a wajjin ilaallu immoo addunyaan kun yeroo ammaa waa'ee gooftaa keenyaa Iyyesuus Kiristoos irratti ilaalcha adda addaa waan qabduuf amantiiwwan adda addaa akkuma hanbeebaa adda ciccitanii baay'achaa waan jiraniif manni amantaa Ortodoksii immoo waa'ee nagara Kiristoos yookiin dubbii Kiristoos akkamitti barsiifti. Nuumtuyyuu warri Ortodoksii jedhamnee waamamnu nuuf galee jiraayi, hubannee jirraayi laata, dhandhamnee laallee jirraayi laata isa jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Egaa maatii waaqayyoo ka wajjin ilaallu waaqayyoon abbaan jaalalaa yoo jedhe guyyaa har'aa akka seensatti maal fa'aa wajjin ilaaluu akka qabnu waan muraasa isaa wajjin ilaallee waaqayyoon yoo jedhe immoo kutaawwan itti aanu keessatti immoo gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos akkaataa kitaaba qulqulluutii fi abbootiin maal dubbatan isa jedhu isa wajjin ilaalla jechuudha. Inni kun immoo dubbii Kiristoos yookiin nagara Kiristoos isa jedhamu jechuudha. Kitaaboleen kuniin isatti mul'atu natti fakkaata. Inni kun kitaaba manni amantaa Ortodoksii bara 2000 hiikteedha jechuudha. Kitaaba kana jechuudha. Kitaabni kun immoo kitaaba warra Protestaantotaati jechuudha. Warra Protestaantotaa kitaaba isaan akka fe'anitti hiikkatanidha.
inni kun immoo kitaaba abboota amantaa yookiin ሃይማኖተ አበው isa jedhudha jechuudha. Amma yeroo baay'ee ortodoksota asumaanii wanta inni isin hubachiisu gaafiin ana gaafachuus qabdan jedheetoo ani yaadu manni amantaa ortodoksii kan ittiin madaalamtu yookiin akka riferensiititti kitaaboleen isheen fayyadamtu kitaabolee inni jalqabaa kitaaba qulqulluudha. Kitaaba qulqulluu kanaan inni jalqabaa jechuudha. Namni mormuu nam morma jedhu kitaaba kanaan jechuudha. Inni jalqabaa. Ragaas kan baanu immoo kitaaba kanaan jechuudha. Inni biraa immoo kitaaba kana jechuudha. Akkuma isin jedhee kitaaba Aaboo jedha. Waldaa duukaa bu'ootaatiin hiikamee waan jiruuf namoonni bitatanii itti fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Kutaa kana keessatti immoo duukaa bu'oonni maal jedhanii isa jedhu sanii tokko tokkoon wajjin ilaalla jechuudha. Kitaaba kanaan wal qabatee duukaa bu'oonni gooftaa abboonni duukaa bu'ootaa waa'ee gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos akkamitti barsiisan maal jedhan nuti immoo har'a akkamitti barsiisaa jirra keessattuu barsiisonni wangeelaa as keessatti ofii ilaaluu qabdu jechuudha. Waan kana Waaqayyoon yoo jedhe yeroo biraatitti hunda isaa jechuudha wajjin ilaaluudhaaf kutaa kutaadhaan itti fufna jechuudha. Kanaafiyyuu ragaan keenya kitaabolee kaniin lamaanii jechuudha. Kitaaboleen kuuwwan akka qannoonaa itti fudhaatoo doongoras qabaachuu danda'u dhiisuu danda'u. Isa abbootatu murteessa waan ta'eef jechuudha. Kitaaboleen kun garuu dogongora kitaabolee akka hin qabaanne kitaabni kun as keessaa ba'ee jechuudha. Duukaa bu'oonni wanta isaan gooftaa Kiristoos jala taa'anii waggaa 3dhaaf isa baratan sanii maal dubbatanii maal barsiisanii isa jedhu kana jechuudha. Kitaaba ሃይማኖተ አበው inni jedhudha jechuudha maatii Waaqayyoo. Maarreekaa guyyaa har'aa akka bu'uuraatitti kan godhanneetoo nuti ilaallu mata dureewwan as jalatti wajjin ilaallu keessaa mata dureewwan hedduutu jiru. Mata dureewwan kaniin tokko tokko isaatiin wajjin ilaalla jechuudha. Inni jalqabaa gaafiiwwan baay'een ilaalchi baay'een addunyaan kun kan ittiin wal marqitu keessaa inni jalqabaa Iyyasuus Kiristoos eenyudha isa jedhu san kaafna jechuudha. Isa kana osoo ilaaliniin dura wanta sin ajaa'ibu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoosii wangeela Maatiyoos irratti maal dubbateera? Wangeela Maatiyoos boqonnaa 11 irratti jechuudha. Boqonnaa 11 lakkoofsa meeqa irratti? 6 irratti. Namoonni kitaaba qulqulluu qabdan yeroo baay'ee gaafa koorsii wajjin ilaallu kitaaba qulqulluu baaftanii wajjin ilaalatoo deemnaa waan ta'eef kitaaba qulqulluu bitachuu qabdu. Maal jedha isinitti fakkaatee? Wangeela Maatiyoos boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irratti በኔም የማይሰናከል ሁሉ ብፁዕ ነው jedha. Maal jechuudha? Anaan kan hin dogongorre eebbifamaadha jedha. Ilaala, anaan kan hin dogongorre maalidha? Eebbifamaadha jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Maaliifan kana kaasa isinitti fakkaate? Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin addunyaan dogongorteerti. Addunyaan baddee jirti. Addunyaan kuftee jirti. Maaliif kufti? Addunyaan ilaalchi ishiin gooftaa keenya Iyyasuus irratti qabdu ilaalcha adda addaa waan ta'eef ilaalcha kanaan immoo baddeerti jechuudha addunyaan. Kanaafidha kaa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dursee jechuudha wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 hanga 23 irratti mee wajjin haa ilaallu. 14 irraa eegallee wajjin haa ilaallu. ወደ ሕይወት lakkoofsa 14 irraa 19 irraa mi'a jalqabnee 13 irraa wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 13 irratti mee warri jirtan ilaaluu dandeenya jechuudha wajjin. በጠበበ ደጅ ግቡ jedha. ውላሼ ጥቦዳን ገላ ወደ ጥፋት የሚወስደው ደጅ ሰፊ ነው፣
gara badiinsaatti kan nama geessu karri isaa maalidha? Bal'aadha. መንገዱም ትልቅ ነውና ወደ እርሱም የሚገቡ ብዙዎች ናቸው። ከራ በዲንሳ ሰንቲ kan seenanii baay'eedha jedhee jira. Kana jechuun maal jechuudha? Karaa yoo jennu, daandii yoo jennu, balbala yoo jennu isa laalluu kanaa miti. Barumsadha. Barumsi karaa badiinsatti nama geessu. Bal'aadha, baay'eedha. Namoonni baay'eenis achi keessatti badanii jiru jedha. Barumsi karaa waaqayyootti nu geessu. Barumsi sirrii ta'e, barumsi dhugaa ta'e garuu muraasadha. Namoota muraasatu galasii jedha. lakkoofsa 14 immoo ወደ ሕይወት የሚወስደው ደጅ የጠበበ gara jireenyatti kan geessitu maalidha? Dhiphoodha jedha. Har'a addunyaa kana ilaaluu dandeenya. Addunyaan maal keessa akka jirtu, addunyaan maaliin akka boora'aatu akka jirtu. Biyyoonni duraan biyyoota biyya kiristaanaa jedhaman Efesoon faatti biyyoota qulqulluun Phaawulos, qulqulluun Phexros duukaa bu'oonni barsiisaa turanii waa'ee Kiristoos itti himanii har'a maal keessa akka jiran ilaaluu qabdu jechuudha. Biyyoonni Awurooppaa biyyoota kiristaanotaa jedhamanii har'a seexana hordofuu jalqabaniiru jechuudha. Seexana hordofuu jalqabaniiru jechuudha. Akkuma yeroo darbee viidiyoo isin hojjedhe dhiiraa fi dhiirri gaa'ela wajjin akka raawwatu, shamaraa fi shamarri gaa'ela akka raawwattu warra labsaa jirudha jechuudha. Ameerikaa keessatti har'a seexanaaf jechuudha. Mana ijaaranii, galma ijaaranii iddoo itti waaqessantu jira. Har'a sirii adeemsi isaanii ittiin deemaa jiran keessaa maalidha? Seexana hidhame sana hiikna jechuudhaan wal hundeessanii garee hundeeffamee jira jechuudha. Addunyaan kana keessa jirti amma. Kanadha yaa kiristaanota. Isa dhugaa ta'e, isa sirrii ta'e hubachuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Kanaaf ወደ ሕይወት የሚወስደው ደጅ የጠበበ መንገዱም የቀጠነ ነውና gartanii kan qallatte jechuudha. Ortodoksuma keessa taa'anii har'a nama meeqatu amantaa kana balleessuudhaaf deemaa jira. Dhugaa kana baaseetu namni hin dubbanne nama amantaa kana balleessuu barbaadudha jechuudha. Kanaaf kiristaanota of baraaruu qabna jechuudha. Kanaaf immoo lakkoofsa 15 irratti maal jedha? የበግ ለምድ የለበሱ ከሚመጡባቸው በውስጣቸው ግን ናጣቂው ተኩላዎች የሆኑት ከሐሰተኞች ነቢያት ተጠንቀቁ ይላል። ገርተኒ ማል ጀቹ ወንጌል ቀበተኒሩ ወንጌል ያርከሳኒ ጅራ ገሩሞ ኬሲሳኒ የይዳ የይማኛቲ ሆሎተኛቲ hoolota ijoollee waaqayyoo nyaachuudhaaf warra dhufanidha. Keessattuyyuu amantii Pirotestaantii keessa yeroo ammaa maal akka ta'aa jiru ilaaluu dandeessu hundi keessanuu jechuudha. Maqaa Yesuusitiin nagadaa jiru jechuudha. Keenya keessa illee hin jira kan nagadu, hin jiruu miti, hin jira. Warroonni matatii hojjetan dhoksaadhaan, warroonni immoo hafuura hamaa baafna jedhanii iddoo garagaraatti maal akka raawwatamaa jiru. argaa jirtu hundi keessan jechuudha. Pirotestaantiin immoo paastariin tokko kan barsiisu paastariin biraan barsiisu. Wal jibbuu, wal arrabsu, wal mormu, wal ajjeesuudhaaf ka'u adeemsi isaanii jechuudha. Kun hojii seexanaa akka ta'e, kaayyoon isaanii mallaqa sassaabuu bichaa akka ta'e kiristaanota ofaa baraaru. Kiristaanota ofaa beeknu kan ilaaluu qabnu Ibroota boqonnaa 11 irratti maal jedha? ኢየሱስ ክርስቶስን ilaalaa jedha. Wangeela Maatiyoos irratti immoo gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Maatiyoos boqonnaa 16 lakkoofsa 24 irratti kan na duukaa bu'uu barbaadu duraan dursee of haa ganu fannoo koo baatee na duukaa haa bu'u jedheera. Nama duukaa miti kan bu'uu qabnuti. Dhugaadha. Namoota fakkeenya godhannu jiraachuu danda'u. Abboota qulqulloota wanti waamnuuf kanaaf himee waamu. Hambiraati miti. Arseemaa fakkeenya godhan. Qulqulluu Goorgis akkamitti akka biyya lafaa kanarratti qulqulloota hundaa fakkeenya godhachuudhaaf malee adeemsa isaan ittiin deeman sanis Kiristoos bira ga'uudhaaf malee isaan waaqessuuf miti.
Kanaaf kiristaanonni of eeggannoo gochuu barri qabnu keessa duraan dursinee wangeela beekuu, wangeela hubachuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Maal jedhachi boqonnaa 16 irratti immoo ከፍሬዎቻችሁ ታውቃላችሁ፣ ፍሬ ሳንራ ይንቤክቱ ከእሾህ ወይን በኩርንቻትስ በለስ ይለቀማልን? ከነ ስርት ከውጭ ሆኖች ፍሪ ሳኒቲ አዴምስ ሳኒቲ ሃሳ ሳኒቲ ጎቸ ሳኒቲ ኢሳን ቤኩ ደንዴሱ ጀቹዳን ጎፍታን ዱርሴ ዱበቴ ጅራ ጀቹ መልካም ዛፍ ክፉ ፍሬ ማፍራት ወይም ክፉ ዛፍ መልካም ፍሬ ማፍራት አይቻልም። አርተኒ ፍሬን ጋሪን ፍሬ በዳን ፍሬ ጋሪ ማልጎቹ እንደው ወምሹ እንደው እኒ ጋሪን ጋሪ እኒ በዳን በዳታ ዋንቴፍ ኢሳንራ ኦፌጉ አከቀምኑ ገረ ብየ ለፋ ከነርትሞ አፉሪ ሃማን አከዱፍ ወንጌላ ዮሐንስ ኤርጋሳ isa jalqabaa jechuudha. Yohaannis Wangeelaawii ergaasaa isa jalqabaa boqonnaa 4 irratti immoo maal nuun jedha? ወዳጆቼ ሆይ nuun jedha obboleewwan koo መንፈስን ሁሉ አትመኑ፣ አፉራ ሁሉ hin amanina፣ ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆኖ እንደሆነ መርምሩ፣ ብዙዎች ሐሰተኞች ነቢያት ወደ ዓለም መጥተዋልና። ከነ ጫላ ማል haa ta'u sobdoonni warroonni Kiristoos irraa adda nu baasuudhaaf warroonni barbaadan, warroonni Sillaaseedhaan adda nu baasuu barbaadan, warroonni waldaa qulqulloota irraa adda nu baasuu barbaadan akka dhufan isa bichaa miti manuma amantaa keenya keessattuu deddeebi'anii hojii hammeenya, adda ba'iinsa, jibbiinsa, malaammaltummaa, walajjeesuu, walirratti falfaluu warri raawwatan akka jirani dursamee himamee jira jechuudha. Marmiruu nuun jedhameera bakka. Sobduu barsiisonni sobduu hin dhufu isaan ilaalaa. Maalidhaan laallaa? Firee isaaniitiin. Barumsa akkamitti nu barsiisaa jiru? Barumsi isaanii jireenya keenyaaf hin ta'aayi, na fayyisuu danda'aayi isa jedhu ilaaluu qabna jechuudha. Kanaaf wantoota akkanaatirraa of eeggachuu akka qabnu, hafuura hamaarraa adda baanee jiraachuu akka qabnu, Kiristoosin beeknee deddeebi'uu akka qabnu, kiristaanonni hundi keenyayyuu kana beekuu akka qabnu wajjin hubachuun, beekuun kiristaana hundarraa eeggamaa jechuudha. Erga kana jenneentoo boodatti koorsii kana keessatti maal faayidaa laa isa jedhurraani yookaan inni jalqabaa Iyesuus Kiristoos eenyu kan jedhurraan kaan. Iyesuus Kiristoos eenyu isa jedhu koorsii kana keessatti eegalla jechuudha. Iyesuus Kiristoos maannoo? Amma akkuma jedhame maqaa Iyesuusitiin warra daldalan jiru. Maqaa Iyesuusitiin immoo warroonni wangeela sirrii barsiisanii ijoollee Kiristoos nu taasisan jiru jechuudha. Kanaafuu waa lamatu jira jechuudha. Bitaa fi mirgatu jira jechuudha. Hoolaa fi re'eetu jira jechuudha. Dhugaa fi sobatu jira jechuudha. Dhugaa fi soba kana immoo addaan baafachuudhaaf akkamitti deemuu akka qabu ilaaluu keessaa inni jalqabaa mata dureen nuti ittiin eegallu maal jenneetti eegalla? Iyesuus Kiristoos maannoo kan jedhuun jalqaba. Iyesuus Kiristoos eenyudha kan jedhu deebii arganne jechuudha. As keessatti Iyesuus Kiristoos እርሱ አዳኝ መድኃኒት ነውን? ኢየሱስ ክርስቶስ ቆርቻadhaයි fayyisaadhaයි isa jedhu jechuudha. Namni tokko dhufee waa'ee Iyesuus yoo na gaafate akkam jedhee tan deebisaa? Ortodoksii ta'e jechuudha. Har'a warroonni qaanuun jira. Waa'ee ergamoota barsiisaa oollee waa'ee Kiristoos immoo gaafa itti ka'u warroonni immoo itti giraanutti galu jira jechuudha. Hin danda'amu jechuudha wanta akkasii. Sirriitti waa'ee Kiristoos hubannee waa'ee Kiristoos beekuun hunda keenyarraa eegama.
ኢየሱስ እርሱ ሊቀ ካህን ነው ወይ? ኢየሱስ ክርስቶስን ሀንገፋ ሉቦታቲ maal jechuudha? Hangafa lubootaa jechuun maal jechuudha? Isa jedhu sanis wajjin ilaalla jechuudha. ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነውን? maal jenneet amannaa jirra? ኢየሱስ ክርስቶስ waaqa yoo ta'e immoo waaqni akkamitti foon uffate? Sagalee yoo jennu maal jechuudha? Sagaleen yookiin malakootiin haa jennu malakootiin akkamitti foon uffate? Foonii fi malakootii isa jedhu san wajjin ilaalla jechuudha. As keessatti gaafiiwwan baay'eetu ka'a. Gaafii san wajjin ilaalla. ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ፈጣሪ ነው? uumaadha? Kitaabni qulqulluun akkas jedha? Ragaan keenya maalidha? Keessattuu warri amantii musliimaa gaafii kennu gaafatuuti as keessatti deebii argata jechuudha. Inni biraa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos wantoonni inni dubbate, wantoonni inni jedhe hunda isaa jechuudha. As keessatti wajjin kan ilaallu jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun waa'ee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos maaltu dubbatame? Raajii maaltu dubbatame? Maaltu godhame? Isa jedhu sanii ilaallee achiin booda immoo kitaaba kanarraa eegallee kitaaboleen kun eenyuudhaan akka barreeffaman keessattuu maatiiwwan gooftaa keenyaa kan jedhaman 120 turanii gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos hordofaa kan turan hanga gabaa 5 akka ta'anidha kitaabni qulqulluun kan inni dubbatu. Isaan keessaa garuu hanga dhumaatitti kan deemani meeqa jechuudha? 120 jechuudha. Isaan maal dubbatanii, maal barsiisanii isa jedhu sana wajjin ilaalla jechuudha. Ilaalla. Kana keessatti waan kana irratti hubannee amantaa keenya beeknee sirriitti beekuu bichaa miti beeknee hubannee barsiisuudha jechuudha. Maalidhaan har'a wangeela qabadhee maalifanii barsiifne magaalaa keessa deeme? Maaltu na dhoggaan? Maaltu na sodaachise? Waltajjii irratti bilchaadha naana kan jedhu hin jiru wanta akkasii. Isaan warra babbareessanii miidhagsanii warra deebi'uu barbaadanidha. Iddoon jiru maratti iddoon hojjedhu maratti wangeela maaliif hin barsiifne? Maaltu na dhogge? Afaan koo arraba koo maaltu na hidhe? Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos biyya lafaa kanarratti kan nagane anis boru isaan gana jedheera. Hubadhu kiristaana. Har'a warroonni bakka waltajjii irratti malee midhaan akkasii warroota akkasii hin fudhatinis hin dhaga'inis. Sagalee Waaqayyoo kan ergameef sirii warra amaneef osoo hin taane warra hin amanneef. Warri hin amanne immoo beeta kiristaanaa dhufee isin dhaggeeffatu. Laali warra mana sana haraqee jiru, warra mana farsoo jiru, warra masgiida keessa jiru, warra har'allee booranticha waaqeffatutu jira, warra qaalluu waaqeffatutu jira, warra dhiiga namaatiin bulutu jira har'allee, warra ayyaanni narra bula jedhaniitu warra dalagantu jira. Isaan sana ifatti isaan bira deemnee yoo hin barsiifne akkamitti barsiisuu dandeenya? Akkamitti barsiisuu dandeenya? Kanaaf wangeelli bakka hin qabu. Iddoon kennin wangeelaaf dhugaadha. Beeta kiristaanii iddoo kiristaanonni itti walitti qabamanii warri amananiidha. Beeta kiristaanii iddoo warri amanan itti walitti qabamanidha. Raa'oonni baay'een garuu immoo ala jiru. Barsiisaan iddoo barsiisutti, barataan iddoo baratutti, hojjetaan iddoo hojjetutti, konkolaataa keessa yoo deemtu, iddoo qottutti, iddoo itti daldaltutti wangeela maaliif hin barsiifne? Maaltu nu dhooge? Kan nu dhooge hin jiru. Garuu arrabni keenya hidhameera jechuudha. Sodaan nu keessa jira jechuudha. Maaliidhaaf ta'e kun? Wangeela waan hin barannedha. Eenyu keenyatti wangeela nama meeqatu mana qaba wangeela? Nama meeqatu wangeela bitattanii jirtu? Afaan Oromoon beekuu akkana jennee sababan.
Ingiliffa dubbisaan jirtu afaan Amaariffaa kan dubbiin maal si dhoobu waa'ee lubbuu keetiitiin itti cimtee maaliif hin baranne? Lubbuu keetiif anaaf miti. Anillee akkuma keessaniiti. Amaariffaan beekuun ture. Caccabsee waan an baradheef kunuu kitaaba qulqulluu nan dubbisa Amaariffaa gara Oromiffaatti illee kunuu hiikatan jira jechuudha. Akkasii jechuudha. Ijoollee baay'eetu jiru. Barsiisota baay'eetu jiru akkas hojjechaa jiran. Kanaaf kiristaanota sababni nuun fayyisu gonkumaa jechuudha. Addaamii fi Hewaan illee hin fayyifne. Nurratti har'a hojjetamaa jira nurratti. Gama hundaan gama siyaasaatiin haa ta'u, keessanis haa ta'u, alaanis haa ta'u, wangeela dhugaa balleessuudhaaf warroonni ka'an jiru. Kana fuuldura dhaabbachuu qabna jechuudha. Oromiyaa keessatti har'a maaliidhaaf wangeelaan barsiifne? Adaduma namni xiqqaachaa deemuun dhiibbaan kiristaanota irra gahaa jira. Kiristaanonni baay'een irra ajjeefamaa jiru. Guyyaa guyyaadhaan qalamaa jiru. Dhiigni isaanii jigaa jira. Har'a dargaggeessi hammeenyaan guutamee jira. Jibbiinsaan guutamee jira. Ati Amaaraadha, ati Oromoodha, ati akkasiidha. Mee namni gaafa dhalatu ani Oromoon ta'uu qabaa jedhee waraqaa namni galfateera laata? Iyyannoo namni galfattan jirtu Amaaraan ta'a jedhee namni galfateera. Oromootu caala, Amaaratu caala, hin caaltu. Maali keetiin caalta? Mee wanta ati ofii keenyaa fi ofii uumne mee maal qabna mee obboleewwan? Ija eenyutu nu uume? Gurra eenyutu nu uume? Harka eenyutu nu uume? Maalidha qabeenyi keenya? Maali keenyanii of tuulariyaar? Guyyaa itti fudhatamu, guyyaa itti waamamnu, guyyaa itti Waaqayyo nu waamu hin beeku. Guyyaan fayyinnaa har'a jedha wangeelli. Guyyaa fayyinnaa kanatti har'a itti cimudha jechuudha. Kanaaf wangeelaa beekuun, wangeelaa hubachuun, hubannee immoo beeksisuun hunda keenya irraa eegama jechuudha. Fakkaattota yookiin immoo warra namoota jala fiigu ta'uu hin qabnu. Kiristoos jala fiiguu qabna nuti. Gaafa Kiristoos jala fiigne, gaafa Kiristoos kallattiidhaan hubanne dubroo Maariyaam illee hin hubannu. Ergamoota samii illee hin hubannu. Qulqulloota illee hin hubannu. Jaalalli isaanii nuu gala. Har'a nuti waan hundaayyuu kan jaalannu kallattii Kiristoositiin. Fannoo kan hidhannus kallattii Kiristoositiin. Dubroo Maariyaamis kallattii Kiristoositiin. Qulqulleettii Arseemallee kallattii Kiristoositiin. Kiristoosiin ala kan fudhannes hin jiru. Nakaasuu dandeessu. Kiristoosiin ala wanti fudhatamu hin jiru. Kan Kiristoosiin mormu hin fudhanne. Yihuudaa laalaa. Aariyoosin laalaa. Nitsiroffaa jechuudha. Manaafiqaanota baay'ee isaanii shakkitoota kan ta'an hin fudhanne. Maaliidhaaf hin fudhanne? Maammadillee hin fudhanne. Maaliif hin fudhanne? Kiristoosiin waan mormaniif. Warra Kiristoosin duukaa bu'an garuu isaan miseensa keenya jennanti. Miseensa keenya. Dubroo Maariyaam illee gooftaa Iyyasuus Kiristoos waaqessiti. Qulqulloonni samii ergamoonni illee jechuudha. Qulqulluu waaqa isa maccaa jechuudhaan eenyuudhaaf sagadu? Iyyasuus Kiristoosiif sagadu. Waaqayyoodhaaf sagadu. Sillaaseedhaaf sagadu. Kana beekuu qabna kiristaanota. Of tuulummaadhaan osoo hin taane of gadi qabnee bakka har'a namni tokko fayyuudhaaf waan isin hin jiru keessaa wanta isinitti himudha. Namni ortodoksii ta'ee jiru gaabbii galuuchaatu irraa eegama. Kanaan booda dhiigaa fi foon gooftaa fudhatee mana kiristaanaa hin dhagaa, kadhannaa hin taasisaa, mana isaatti hin taasisaa, bakka hafuurri hamaan keessaa deema jechuudha. Hafuurri dhaaltummaadhaan fudhanneera. Maatii keenyarraa, maatiin keenya osoo hin beekin jechuudha. Isa san immoo kanaan morminaa jechuudha. Maqaa Waaqayyootiin mormina jechuudha ofirraa ifanna jechuudha. Kanaaf kiristaanonni hundi keessaniyyuu itti qophooftanii Waaqayyoon yoo jedhe handaawutii hundaa miti garuu hundaawannoo gochuudhaaf baay'ee tokko natti hin tolu. Hunda isaa hiikuudhaaf hedduu baay'ee rakkisaa. Muraasa isaa jechuudha. Keessattuu immoo caqasoota waa'ee mata dureessanii ibsaniin isa wal qabatan jechuudha. Oromiffaa fi Amaariffallee
wal bira godhee jechuudha. Isiniifanii ergaa namoota obboleewwan keessan koorsii barachuu barbaadan, koorsii hubachuu barbaadan isaaniidhaaf immoo sheerii gochuudhaaf namoonni amantii biraa keessallee jiran akka hubatan akka beekan. Ortodoksiin eenyu waaqessaarti? Ortodoksiin akkamitti barsiisaa jirti? Barumsi ortodoksii maal fakkaata? Isa jedhu sana beekuun hubachuun dirqama waan ta'eef akka hubataniif akka beekaniif keessattuu warroonni amantii Pirootestaantii keessa jiran irra iddoo deemuun wallaalanii jiru. Asii yoo ilaaltan paastariin kun kaanii, asii yoo ilaalan paastariin kun kaanii idduma deemuun wallaalanii jiru. Namoonni gadiin bakka nuti kiristaana malee nuti Pirootestaantii illee miti, Ortodoksii illee miti. Ani warroonni immoo jidduutti nyaatamaa jiran illee jiru jechuudha. Isaan kaniin baraaruu qabna jechuudha. Isaan kaniin bira gahuu qabna jechuudha. Wangeelli haa cimu. Keessattuu ijoolleen sanbataa, barattoonni sanbataa naamusa keessan eeggadhaatu. Asiif achi fiiguu dhiisaatu. Walitti qabamaatu wangeela baradhaa. Har'a hedduun keessan mana beeta kiristaanaa kan deeman dhiirri shamara takkaaf, shamarri dhiira tokkoof akkasitti deemamaa jiru. Uffannaa keenya sirreessu, of sirreessu, of fayyisuudhaaf eenyuudhaaf illee miti jechuudha. Wangeelli kan baratamu akkasitti. Of tuulummaadhaan miti wangeelli kan baratamu. Har'a immoo maal ta'aa jira immoo sirii immoo wanti haarofti kan dhufe immoo kuni Amaaraa, kuni Oromoo, kuni akkasii, kuni waldaa duukaa bu'ootati, kuni waldaa qulqullootati. Waa'ee waldaa maal si deebise? Waldaa qulqullootaa biratti illee yoo koorsiin jiraatan dhaqii baradhu. Waldaa duukaa bu'ootaa bira dhaqii baradhu. Dhimmi kee dhimma waldaatii miti. Kuni warra mallaqaaf fiigan ta'uu danda'u. Ani sittani malaali. Ani waldaalee kam keessattuu iyyuu kootu too tajaajilu nan jedhan nan tajaajilu. Waldaalee saniif garuu ispoonsara ta'uuf miti. Beekamtii kennuuf miti. Kiristoosidha kan ilaaluu qabna jechuudha. Qulqulluun Phaawulos Ibroota boqonnaa 3 irratti Kiristoosin ilaala jedha. Mee isiniif mee isa sammee isiniif haa dubbisu. Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti maal jedha? Maaliifuu kan hundi keenya iyyuu hubachuu akka qabdaniif irra deddeebi'ee wanti haasaa wanti jiruu fi kiristaanonni duubatti hafneera waan ta'eef of eeggannoo akka gochuu qabnuuf. ስለዚህ ይላል የሰማያዊ ጥሪ ተካፋዮች የሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞቼ ሆይ የሃይማኖታችንን ሐዋርያና ሊቀ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ። eenyu kan ilaaluu qabnu Iyyasuus Kiristoos jechuudha. Duuka bu'oonnillee Iyyasuus Kiristoos, ergamoonnillee Iyyasuus Kiristoos, haati keenya dubroo Maariyaam illee Iyyasuus Kiristoos. Kanaan kallattiin keenya jechuudha. Asiin jechuudha. Ilma Waaqayyootti kan hin amanne immoo har'umaayyuu itti murtaa'ee jira, murtoo jala jira jedhanii jiru. Ayizaaballee kanarraa baraaruu qabna jechuudha. Ayizaabni har'a kiristaana ajjeesitan mootummaa Waaqayyoo dhaala jedhee yaadaa jira. Isa san deebisuu qabna jechuudha. Itti himuu qabna jechuudha. Kanaaf haala saniin haa hubannu. Kutaa itti aanu keessatti Iyyasuus eenyu jenneetoo jalqabna waan ta'eef Waaqayyoon yoo jedhee marsaan inni lammaffaa guyyaa roobii itti fufa jechuudha. Guyyaa roobii hundi keessan iyyuu yaadannoo keessan qopheeffattanii koorsii kanarratti immoo waan isiniif hin galle immoo bilbila isiniifan kennaa yoo barbaadan bilbiltanii telegiraam irratti akka barbaadanitti gaafii gaafachuu hin dandeessu. Iddoon ani jirutti illee immoo ijoolleen jirtan yoo jiraate Walqixxee Yuunivarsiitii tan jira. Walqixxee naannoo Walqixxee ijoolleen jirtan qaamaan jechuudha na haasofsiisuu hin dandeessu. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan ifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Kiristaanonni cimnee hubannee wangeela beeknee mootummaa isaa akka dhaalluuf immoo hunda keenyarraa gaheetu eegama waan ta'eef akkasitti of ilaallu. Waaqayyoon abbaan jaalalaa hunda keenya wajjin haa ta'u.